harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii addaa isinii qabadhee dhiyaadheera. Qophii wajjin an ibsaa gadaatiin nu wajjin turaan affeerraa kenna. Qophii kennaan mata dureen kenna duumessa facaasuu kan jedhu yoo ta'u, akkamiin karaa namtolcheen rooba roobsuun danda'ama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa kibxata miseensota paarlaamaatti yoo dubbatan Itoophiyaatti teeknooloojii fayyadamuun rooba roobsuun akka danda'ame ibsaniiru. Garuu teeknooloojiin kun maalidha? Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa kibxata paarlaamaatti dhimmoota dubbatan keessaa tokko biyyattiin teeknooloojii fayyadamuun rooba roobsuun akka danda'ame ibsuu isaaniiti. Kun immoo misraachidha. Itoophiyaan cimtee torbaanota darban shawaa kaabaa fi gammoojjitti roobni argatan kan uumamaa osoo hin taane nuyi kan roobsine jedhanii jiru. Yaallee bu'aa itti arganneerra. Itoophiyaanis duumessa roobsuu dandeesse jechaadha jechuun yeroo dubbatan kanneen seeratuman harka rukutanii fi Ministeerri muummee Abiy Ahmed lakkoofsi uummataa dabaluu fi fedhii lafa qonnaa dabaluu eeruun bakkeewwan gogaa ta'an akka oomishaaf mijataa ta'an gochuuf teeknooloojiin kun akka barbaachisu himaniiru. Ministeerri muummee Abiy teeknooloojiin kun dhiyootti akka eebbifamullee himanii jirani. Garuu teeknooloojiin Ameerikaan gogiinsa ittiin qolattu, United Arab Emirates bishaan ittiin barbaaddu, Chaayinaan samii ittiin qulqulleessitu kun maalidha? Akkamiinis dalaga? Ministeerri muummee Abiy Ahmed lakkoofsi uummataa dabaluu fi fedhii lafa qonnaa dabaluu eeruun isaanii hedduu nama ajaa'ibsiiseera. Akkasumas Chaayinaa fi United Arab Emirates wal qixxeessuun isaa gaafii hedduu nama keessatti kaasuun isaa hin oolle. Duumessa facaasuun maalidha? Duumessa facaasuun cloud seeding jedhamuun beekama afaan Ingiliffaatiin. Gama teeknooloojii fayyadamuun karaa namtolcheedhaan artificialiin yookaan immoo rooba roobsuun yookiin cabbii uumuudha. Kana dura yaaliin akkanaa Itoophiyaa keessa jiraachuun dhagahamee hin beeku. Yaaliin duumessa facaasanii rooba roobsuu kun bara 1940 keessa eegalee qoratamaa ture jira. Qorannoon kunis lammii Ameerikaa Dr. Vincent G. Stafford akkaataa uumama duumessaa dhaabbata General Electric yeroo qoratu eegalanitti jalqabee jira. Duumessi ofumaa karaa uumamaa ta'een bakka bakkatti faca'us biyyoonni garaagaraa rooba barbaadanitti facaasuun itti fayyadamuu eegalaniiru. Dr. Rob Thompson University Reading biyya UK argamutti meteoroloojii barsiisudha. Akka isaan jedhanitti teeknooloojiin kun duruma samii keessaa paartikiloota xixiqqoo bishaan yookiin gama cabbiin jiranitti keemikaalii gadhiifamee hammi bishaanii guddatee rooba ta'e akka bu'u gochuudha jedhanii jiru. Teeknooloojiin kun biyyoota addunyaa kanneen akka Awustiraaliyaa, Iraan, Afrikaa Kibbaa, Chaayinaa, United Arab Emirates akkasumas bakkeewwan USA gogiinsa qabanitti hojiirra oolee jira. Yeroo hedduu rooba roobsuun yookiin cabbii uumuuf hojiirra oolsus rooba balleessuuf illee biyyoonni itti fayyadaman jiraachuun dhagahameera. Amajjii waggaa darbee qondaaltonni Indoneeshiyaa magaalaa guddoo biyyattii Jaakaartaatti roobni cimee lolaa miidhaa qaqqabsiise jennaan duumessa facaasanii rooba xiqqeessaniiru. Akkamiin dalaga? Teeknooloojiin kun bara 1940 keessa eegalus yeroo keessaa dagaagaa dhufee jira. Yeroo ammaa diroonii yookaan xiyyaara nam-maleessa yookiin xiyyaara fayyadamuun silvarii iodide kan guddinni isaa hanga cabbii geessu duumessa keessa gadhiifama. Paartikiloota duumessa keessa gadhiifamanitti bishaan walitti qabamuun duumessa keessa jijjiiramni akka jiraatu taasisuun kunis carraa tiifuu dabalatee achumaanis roobni akka jiraatu gargaara. Xiyyaaraan ala rookeettii dhukaasawwan garaagaraa duumessatti dhukaasuun akka rooba uumee roobu taasisudha. Adeemsa kana keessa garuu harka caaluu keemikaalota kaarboon daayoksayidii, jajjabootaan cabbii gogaa potaasiyeemii iodii akkasumas silvar iodideetu hojiirra oola. Barreeffamoonni ashaboon nyaataa adeemsa kana akka fayyadamuun danda'amu eeranis jiru. Garuu teeknooloojiin kun rooba roobsuuf qofa miti kan hojiirra oolu. Hurrii bittimsuuf, balaa bubbee qajeelchuuf akkasumas balaa bakakkaa xiqqeessuuf oola jedhan waajjirri qilleensaa North Korean.
Fakkeenyaaf naannawa buufata xiyyaaraatti tiifuuwwan xixiqqoo qorra makatee yoo baay'ate cabbii gogaa yookaan dry ice itti naquun cabbii wal qabatee lafa gahee akka samiin qulqullaa'u godha jechuun ibsa waajjirichi kennee ture. Biyyoota itti fayyadaman dhaabbanni teeknooloojii idil-addunyaa gabaasa bara 2017 baaseen biyyoonni 56 teeknooloojii kana fayyadamaa akka jiran ibsee jira. Teeknooloojiin kun garri caaluu Ameerikaa keessatti beekamtii argachuun ifoomeera. Teeknooloojiin fayyadamni roobaa artifishaalii yookaan namtolchee uumuun itti fayyadamuu lixa Ameerikaa keessumaa gammoojjii ta'anitti baramaadha. Bulchiinsa 8 lixa biyyattii jiranitti caamni yookiin gogiinsi hammaatee dhugaatiin bishaanii ta'ee lafa qonnaaf yaachisaa ta'ee jennaanii kan ofirraa qolachuuf tooftaa teeknooloojii cloud seeding jedhamu fayyadamuuf jedhu The Guardian gabaasee ture. Bulchiinsonni kunneen Utah, Arizona, Colorado fi New Mexico dabalateedha. Akkuma Ameerikaa, Chaayinaanis teeknooloojii duumessa facaasuu fayyadamuun gogiinsa ofirraa qolachuuf yookiin sagantaan guddaa gaafa jiraate rooba caamsuuf itti fayyadamteetti. Magaalaa Beijing magaalota addunyaa qilleensi isaanii faalame keessaa tokkodha. Yeroo samiin biyyattii ifatti qulqulluu ta'ee gaafa walgahii siyaasaa guddaa yookiin sagantaa idil-addunyaa jiraatedha kan isiin fayyadamaa turte. Kun akkanumaa miti. Qondaaltonni Chaayinaa waggoota dheeraaf sagantaa qilleensa bakka bakkatti jijjiiruu fayyadamaa turuun ni yaadatama. Inumaa bara 2025tti bakkee iskweer kiiloomeetirii miliyoona 5.5 irratti rooba namtolchee yookiin cabbii uumuuf yaada qabu ture. Kunis lafa biyyattii keessaa 60%dha. Garuu biyyoonni ollaa kanneen akka Hindii garuu qilleensa teeknooloojiin kun dhiibbaa qabaata jedhanii yaaddoo isaanii ibsaa jiraachuun ni beekama. Akka fakkeenyaatti Chaayinaan bara 2008 yeroo Olompikii Beijing tooftaa kanatti fayyadamuun akka hin roobne gootee turte. Yuunivarsiitii Noormaalii Beijingitti saayintistii kan ta'e Joonsii Moor akka jedhanitti mandaroonni Chaayinaa 50,000 ol duumessa facaasuu kana lafti qonnaa isaanii akka hin miidhamne itti fayyadamaa turaniiru. Garuu duumessa facaasanii waggaa keessaa ji'a 1 fi 2 hojjetaa jedhu. Dabalataan Chaayinaan ala waggoota 15 oliif biyyoonni Arabaa gamtoonni kan akka United Arab Emirates teeknooloojii kana gadi fageenyaan fayyadamuun beekamtii argataniiru. Saayinsiin maal jedha? Akka saayinsiin jedhutti duumessa facaasuun rooba argachuun waggoota dheeraaf turus gama saayinsaawaan qorannoowwan adeemsi kun milkaa'uu agarsiisan xiqqoodha jedhu Joonsii Moor. Duumessa facaasuun karaa saayinsii osoo hin taane mirkaneessin dagaagee jechuudha himu. Kuraan dhala 20 bara 2020 baarruu New Scientist jedhamu irratti qorannoon maxxanfame duumessa facaasuu yookiin bittimsuun tiifuu roobaa %10 gadi fida jedhanii jiru. Qorannoo bara 2020 taasifamee afaan Ingilizitti geessaa tiifuun sababa duumessa facaasuun dhufu ifatti kan mirkaneesse ture. Ameerikaan gama lixa gogiinsa jirutti teeknooloojii kana fayyadamuun furmaata waraanaa hin fidu jedhanii ogeeyyiin dubbatanii jiru. Duumessa facaasuun rakkoo gogiinsa dhufuuf furmaata qaba jedhee hin yaadu garuu gargaaruu danda'a jechuun Yuunivarsiitii Koloraadotti qorattuu kan ta'an Kaatijaa Friendrich Gaardiyaanitti himanii turan. Duumessa facaasuun miidhaa qaba moo hin qabu kan jedhu gaafa laallu roobni keessumaa kanneen qonnaan jiraataniif murteessaadha. Itoophiyaa keessa uummanni gara caalu qonnaan jiraata. Lafni gara hedduu badaa fi badda duree ta'uu gammoojjiinis ni jira. Kanneen waa'ee duumessa facaasuu dhiyootti hordofan akkuma rooba roobsuu bakkeewwan gammoojjii misoomni akka jiraatu akka gargaaruu fi bakkeewwan roobni baay'ate lola xiqqeessuu isaan gaariitti kaasaa jiru. Ta'us qilleensa baramaa ni jeeqa kan jedhanis jiru. Yaaddoon biraa immoo keemikaalli yeroo duumessa facaasuuf hojiirra oolu rakkoo biraa uumuu mala kan jedhanis yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Ibsii ministeerri muummee Abiy Ahmed baasan kun duumessa facaasuudha moo meeshaa waraanaa fayyadamaniitiin rasaasa facaasuudha kan jedhu gaafii namoota hedduu ta'uun karaa miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin faca'aa jiraachuun naafis gaafiidha isiniifis gaafii akka ta'e beekamaadha. Horaa bulaa deebanaa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.